Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii ana waliin barnoota herreegaa kitaaba barataa kutaa 8 waliin ilaalaa turreerra. Boqonnaa 4 keessa walfakkaatina danaalee viidiyoo 11ffaa fi 12ffaan ilaalleerra. Viidiyoo 13ffaa kanaan naannawaa fi bal'ina rog-sadee walfakkaatina kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuun jalqaba. Yeroo barnoota gaarii. 4.2 naannawaa fi bal'ina rog-sadoota walfakkaatoo. Perimeter and area of similar triangle kan jedhu jalatti kan viidiyoo kanaan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Seensa mata duree kana keessatti hariiroo reeshoo naannawaa fi reeshoo roogota rog-sadeewwan walfakkaatoo akkasumas hariiroo reeshoo bal'inaa fi reeshoo roogota rog-sadee walfakkaatoo kan barannu ta'a. As jalatti waan lama qofa laalla jechuudha. Innis reeshoo naannawaa fi roogota rog-sadee walitti dhufoo rog-sadeewwan fi hariiroo yookiin reeshoo bal'inaa fi reeshoo roogota rog-sadeewwan walfakkaatoo hariiroo akkamii qabanii kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Hubadhu. Tokkoffaa reeshoon dheerina roogota walitti dhufoo rog-sadeewwan walfakkaatoo 2 yoo ta'e reeshoon naannawaa isaanii ta'a. Kana jechuun rog-sadeewwan walfakkaatoo 2 yoo qabaanne reeshoon roogota yoo ta'e reeshoon naannawaa isaanis ta'a. Reeshoo roogotaa fi reeshoo naannawaa isaanii walqixa ta'a jechuudha. Kana jechuun perimeter naannoo rog-sadee tokkoffaa fi 2 immoo naannoo rog-sadee lammaffaa yoo ta'e tokko dheerina rog-sadee isa tokkoffaa fi 2 dheerina rog-sadee isa lammaffaa yoo ta'e naannoo tokko irra 2 walqixa ta'a reeshoon isaanii jechuudha. Tokko dheerina rog-sadee jechuudha. Irra 2 walqixa ta'a jechuudha. Reeshoon isaanii ta'a. Yoo rog-sadeen isa jalqabaa irra guddaa isa lammaffaa tokko rog-sadee tokko bal'inni isaa irra guddaa 2 yoo ta'e kaan irra guddaa tokko ta'a. Bifa biraatiin immoo tokko irra xiqqaa 2 irra bal'inni tokko irra xiqqaa 2 yoo ta'e kaan immoo irra xiqqaa tokko ta'a jechuudha. Tokkoo fi 2 walqixa yoo ta'e kaan tokko ta'a jechuudha. Bifa kanaan sirriitti ilaaluun isinirraa eegama. Lammaffaa reeshoon dheerina roogota walitti dhufoo rog-sadeewwan walfakkaatoo 2 yoo ta'e reeshoo bal'ina isaanii kaaskuweerii ta'a. Kana jechuun eeriyaa isa tokkoffaa bal'ina rog-sadee tokkoffaa fi 2 immoo bal'ina rog-sadee lammaffaa yoo ta'e fi tokko dheerina rog-sadee isa tokkoffaa fi 2 dheerina rog-sadee isa lammaffaa yoo ta'e reeshoon bal'ina rog-sadee isa jalqabaa yookiin tokkoffaa irra rog-sadee bal'ina rog-sadee isa lammaffaa walqixa ta'a. Cuftuu keessatti rog-sadee dheerina rog-sadee tokkoffaa irra dheerina rog-sadee lammaffaa iskuweerii ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a? Kaaskuweerii ta'a jechuudha. Kaaskuweerii ta'a jechuudha. Reeshoon bal'ina rog-sadoota 2 walqixa ta'a iskuweerii dheerina rog-sadoota 2. Kun immoo reeshoon isaanii kaaskuweerii ta'a. Kun akkamitti dhufe kan jedhu booda mirkaneeffachuuf ni yaallaa jechuudha. Hubadhuu lamaan armaan olii mirkaneessuudhaaf yoo rog-sadeen walfakkaatoo rog-sadee ta'an hubadhu tokkoffaa fi lammaffaa mirkaneessinuun jedha. Rog-sadee fi rog-sadee lamaan walfakkaatoo yoo ta'an reeshoo naannawaa isaanii fi roga isaanii walqixa ta'uusaa reeshoon bal'ina isaanii fi
roga isaanii immoo squareii ta'uusaa mirkaneeffachuun nurra jiraataa jechuudha. Mirkana yookiin proof tokkoffaa reeshoo naannawaa fi reeshoo rogota rogsadeewwan wal fakkaatoo mirkaneessuuf danaa lamaan kana haa fudhannu. Danaan lamaan kana rogsadeewwan lamaan wal fakkaatoo yoo ta'an roga isaanii reeshoo roga isaanii ilaallaa jechuudha. Roga isaanii roga abbaa abbaa reeshoo roga eeffaa ta'a jechuudha. Eeffaa abbaa irra eeffaa wal qixa ta'a. Baacaa irra baacaa irra faadaa ta'a jechuudha. Kun immoo wal qixa ta'a. Aacaa irra eedaa ta'a jechuudha. Kun immoo reeshoon isaanii maal ta'a? Kaa ta'a. Yoo wal qixa ta'a reeshoon isaanii kaa ta'a jechuudha. As keessatti abbaa irra eeffaa kophaa haa fudhannuu fi wal qixa ta'a kaa yoo jenne maal arganna? Abbaa wal qixa ta'a kaa baay'isuu yookiin kaa eeffaa ta'a jechuudha. Kiriis kiroosiidhaan yeroo baay'atu. Kun immoo maal ta'a? Eeffaan eeffaan maaliin daadhaa jechuudha. Kaa wal qixa ta'a daa ta'a jechuudha. Kun abbaan immoo abbaa caadha. Kun immoo caa wal qixa ta'a kaa daa ta'a jechuudha. Bifa wal fakkaatu reeshoo baacaa irraa faadaa wal qixa ta'a kaa jennee yoo fudhanne kiriis kiroosiidhaan ammas kana yoo baay'isnu roga baacaa wal qixa ta'a kaa baay'isuu faadaa kiriis kiroosiidhaan yoo baay'atu jechuudha. Inni kun immoo maal ta'a? Faadaan dheerinni isaa eedhaa jechuudha. Kaa ee ta'a jechuudha. Kaa ee kun immoo baacaan immoo aadha. Haa wal qixa ta'a kaa ee ta'a jechuudha. Bifuma wal fakkaatu reeshoo aacaa irra eedaa wal qixa ta'a kaa jennee yoo fudhanne kiriis kiroosiidhaan yoo baay'isnu aacaa wal qixa ta'a kaa eedaa ta'a. Eedaan immoo faadha. Aacaan immoo baadha. Baa wal qixa ta'a kaa faa ta'a jechuudha. Amma naannawa isaanii naannawa rog-sadee baacaan maal ta'a? Ida'ama. Roga baa ida'u roga baacaa ida'u roga aacaa yookiin caa'aa ta'a jechuudha. Kanaafuu roga baa ida'u baacaa ida'u roga aacaa ta'a jechuudha. Kun immoo xiqqaa ida'u baa xiqqaa ida'u caa xiqqaa ta'a. Kun immoo maal ta'a? Wal qixa ta'a kaa daadha. Kaa daa ida'u kaa ee ida'u kaa faadha. Aacaan kaa faadha. Kaa kan waliinii waan ta'eef kophaatti hambisnee cuftuu keessatti bifa kanaan barreessuun ni danda'ama jechuudha. Bifa kanaan barreessuun ni danda'ama. Naannawa rog-sadee faadaa faadaas rog-sadee naannawa rog-sadee faadaa faadaa bifuma wal fakkaatu eeffaa roga eeffaa daa xiqqaadha ida'u faadaa ida'u daa yookiin daa ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a? Daa xiqqaa ida'u xiqqaa ida'u faa xiqqaa wal qixa ta'a daa xiqqaa ida'u xiqqaa ida'u faa xiqqaa ta'a jechuudha. Isa bifa kanaan argachuu ni dandeenya. Amma reeshoo naannawa rog-sadee baacaa irra naannawa rog-sadee faadaa yoo fudhannu naannawa isaanii rog-sadee naannawa baacaa irra rog-sadee naannawa rog-sadee faadaa wal qixa ta'a. Naannawa rog-sadee baacaa
asirra arganneerra. Kaa cuftuu keessatti daa ida'uu eeda'uu faa ta'a. Kaa cuftuu keessatti daa ida'uu ida'uu faa asitti cuftuu qabaachuu qaba. Irra daa faa ta'a jechuudha. Kunniin lamaan wal fakkaataa waan ta'aniif meeqa ta'a? Yeroo balleessinu tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu kaa ta'a jechuudha. Reeshoon naannoo rog-sadee A baacaa fi faadaan kaa ta'ee jechuudha. Bifa kanaan mirkaneessuu danda'ameera jechuudha. Isa hubachisa lammaffaas bifuma wal fakkaatuun mirkaneeffannaa. Inni lammaffaa maal jedha? Reeshoon dheerina rogoota wal fakkaatoo lama kaa yoo ta'e, reeshoon bal'ina rog-sadeewwan isaanii kaa iskuweerii ta'uu mirkaneessuuf maal goona? Jalqaba irratti maal qabna? Kofa caaqaa baa caa qaa baa walitti galoo kofa daa paa faa. Kunniin maalinni kofa sirriidha jechuudha. Kofa sirrii safarri isaa digirii 90 kan ta'e. Rog-sadeewwan kofa sirriidha jechuudha. Kunniin walitti galoodha. Inni lammaffaa kofa abbaacaa walitti galoo kofa faadaadha. Kofa a baa caa rog-sadee abbaacaa wal fakkaatoo rog-sadee faadaa jenneerra jechuudha. Kanaafuu faadaan wal fakkaataa waan ta'eef kofni isaanii baarrattii fi faarratti walitti galoodha. Kofootni rog-sadee lama waliin walitti galoo yoo ta'an rog-sadee lamaan wal fakkaatoodha. Kanaafuu jalqaba irratti nuuf kennameera. Rog-sadeen lamaan kunniin wal fakkaatoodha jedhamneerra. Kanaafuu rog-sadee rog-sadee caa qaa baa wal fakkaatoo rog-sadee daa paa faa wal fakkaatina rog-sadeewwanii kofa kofaan jechuudha. Ergasii maal goonu? Rog-sadee abbaacaa keessa yookiin rog-sadee caa qaa baa keessa reeshoon qaa roga caaqaa irra caa qaa inni haa tokko kan jenne jechuudha. Reeshoo daa paa haa lama kan jennee ta'a jechuudha. Inni wal qixa ta'a. Kunniin rogni isaanii kofa sirriitti walitti galoo waan ta'aniif roga caa baa irra roga daa faa ta'a jechuudha. Kun hiikoo wal fakkaatina rog-sadeewwaniin kan arganneeti jechuudha. Ergasii haa tokko irra haa lama wal qixa ta'a. A caa baa irra daa faa roga daa faa ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a? Kaa ta'a jechuudha. Kun maal ta'a? Kiriskroosiidhaan yeroo baay'isnu haa tokko wal qixa ta'a. Kaa haa lama ta'a jechuudha. Haa hojjaadha. Inni bakka lamatti rog-sadee digirii 90 kan nuuf qoodee sarara nuuf qoodee hojjaa jennee fudhannaa jechuudha. Hima kana slaayidii jalqaba irra fudhanneerra haa tokko irra haa lama wal qixa ta'a. A irra haa tokko irra haa lama wal qixa ta'a. A irra wal qixa ta'a. Kaa kun immoo kiriskroosiidhaan yeroo baay'isnu haa tokko wal qixa ta'a. Kaa haa lama ta'a jechuudha. Amma bal'ina rog-sadee abbaacaa barbaadna jechuudha. Bal'ina rog-sadee abbaacaa barbaachuudhaaf rog-sadee foormulaa rog-sadee tokko lammaffaa roga kun bakka lamatti bakka digirii 90 waan qoodeef roga tokko lammaffaa roga caa baa jechuudha. Caa baay'isuu haa tokko wal qixa ta'a tokko lammaffaa caan reefu argineerraa kaa daataa kiriskroosiidhaan yeroo baay'atu kaa daataa kan baay'isuu haa tokko immoo kaa haa lama ta'a jechuudha. Kunu ergasii tokko lammaffaa kaa iskuweerii daa haa lama ta'a jechuudha. Bal'ina rog-sadee faadaa inni wal qixa ta'a tokko lammaffaa baay'isuu roga faa yookiin daa baay'isuu haa lama ta'a jechuudha. Haa lama. Reeshoon bal'ina rog-sadee abbaacaa fi
rog-sadee bal'ina rog-sadee eeffaadhaan reeshoo isaanii yoo fudhannu bal'ina rog-sadee aabbacaa tokko lammaffaa kaaskuweerii daa haa lama irra bal'ina rog-sadee eeffaadhaan tokko lammaffaa daa haa lama ta'a jechuudha. Daa haa lama tokko lammaffaa waan balleessuuf maal arganna? Kaaskuweerii kophatti haftii jechuudha. Kaaskuweerii kophatti haftii jechuudha. Amma reeshoon bal'ina rog-sadee wal fakkaatoo lama kaaskuweerii yookiin reeshoo rogota lama skuweerii ta'a jechuudha. Reeshoo bal'ina rog-sadee lama wal fakkaatoo yoo ta'an reeshoon isaanii kaaskuweerii ta'a jechuudha. Reeshoon dheerina rogota wal fakkaatoo lama kaa yoo ta'e reeshoon bal'ina rog-sadee lama isaanii kaaskuweerii ta'a jechuudha. Bifa kanaan mirkaneessuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenya jahaffaa yoo rog-sadeen aabbacaa wal fakkaatoo rog-sadee daa'eeffaa fi aabbaan seentimeetira 3 fi daa'ee safarii daa'ee roga daa'ee seentimeetira 5 ta'anii kanneen armaan gadii barbaadin jedha. A. Reeshoo naannawa rog-sadeewwan barbaadii. B. Reeshoo bal'ina rog-sadeewwan barbaadin jedha. Furmaata maal goona? Foormulaa armaan olii fayyadamnee reeshoo naannawaa fi reeshoo bal'ina isaanii barbaadna jechuudha. Foormulaa reeshoo naannawaa rog-sadeewwanii paa pirimeetir tokkoffaa irra paa lama walqixaxaa saa tokko irra saa lama walqixaxaa kaa fi bal'ina reeshoo bal'ina rog-sadeewwanii foormulaa bal'ina a tokko irra a lama walqixaxaa saa tokko irra saa lama cuftu keessatti skuweerii kun immoo kaaskuweerii ta'a jechuudha. Kana fayyadamnee reeshoo naannawaa fi reeshoo bal'ina barbaannaa jechuudha. Kanaafuu A maal ta'a? Reeshoo naannawaa rog-sadee aabbacaa fi rog-sadee daa'eeffaa walqixaxaa dheerina saa rog-sadee aabbacaa saa tokko dheerina roga isa tokkoffaa fi dheerina isa roga isa lammaffaa reeshoo isaanii walqixaxaa paa tokko irra paa lama maal ta'a? Kan nuuf kenname dheerina roga waan ta'eef 3 seentimeetiraa fi 5 seentimeetiradha. Kun immoo yuunitiin isaanii waan wal balleessuuf 3 irra 5 ta'a jechuudha. Reeshoon naannoo rog-sadee aabbacaa fi rog-sadee daa'eeffaan 3/5 ta'a jechuudha. Bifa kana qabata jechuudha. Baa reeshoo bal'ina rog-sadee aabbacaa fi bal'ina rog-sadee daa'eeffaa fudhanna jechuudha. Inni amma dheerina waan nuuf kennameef dheerina saa tokko irra saa lama waliin cuftu keessatti goone skuweerii goona. Kun immoo walqixaxaa bal'ina rog-sadee tokkoffaa irra bal'ina rog-sadee lammaffaa walqixaxaa 5 seentimeetira 3 seentimeetira irra 5 seentimeetira cuftu keessatti goone skuweerii goona. Yuunitiin isaanii waan wal balleessuuf 3 irra 5 skuweerii 3 skuweerii yeroo goonu 9 5 skuweerii yeroo goonu 25. Bal'inni isaanii reeshoon isaanii maal ta'a? 9 irra 25. Bal'ina rog-sadee aabbacaa 9 seentimeetira skuweerii yoo ta'u bal'ina rog-sadee daa'eeffaan immoo 25 seentimeetira skuweerii ta'a jechuudha. Fakkeenya torbaffaa yoo rog-sadeen aabbacaa fi roga aacaa 4 seentimeetira roga daafaa 5 seentimeetira fi naannawni rog-sadee daa'eeffaa 20 seentimeetira fi bal'inni rog-sadee daa'eeffaa 30 seentimeetira skuweerii yoo ta'an kanneen armaan gadii barbaadinu jedha. A naannoo reeshoo B reeshoo bal'ina rog-sadeewwan fi reeshoo bal'ina rog-sadeewwan A naannoo rog-sadee aabbacaa B reeshoo bal'ina rog-sadeewwanii
daa bal'ina rog-sadee abbaa caa barbaadaa nun jedha. Furmaata mee naannawa rog-sadee abbaa caa paa tokkoo fi naannawa rog-sadee daa eeffaa paa lama haa jennu. Mee bal'ina rog-sadee abbaa caa A tokkoo fi bal'ina rog-sadee daa eeffaa A lama yoo jennee fudhannee, kanaafu A naannoo reeshoo naannoo rog-sadeewwan yookiin naannoo rog-sadee abbaa caa argachuudhaaf paa tokko irra paa lama wal qixa ta'a saa tokko irra saa lama ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a? Kan paa lama nuuf kennameera paa tokko irra paa lama 20 seentimeetira wal qixa ta'a roga abbaa caan aacaa roga aacaa fi roga daafaa nuuf kennameera jechuudha. 4 seentimeetira irra 5 seentimeetira wal qixa ta'a paa tokko 4 seentimeetira kiriskroosiidhaan yoo baay'isu 4 seentimeetira irra 5 seentimeetira baay'isu 20 seentimeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu seentimeetiraadhaan waan baduuf 25 fi yeroo qoodnu 4 arganna 4 baay'isu 4 16 seentimeetira ta'a jechuudha. Naannawni rog-sadee abbaa caan 16 seentimeetira ta'a jechuudha. Bal'ina rog-sadee abbaa caa A tokkoo fi bal'ina rog-sadee daa eeffaa A lama jennee yoo fudhanne, baammoo naannoo bal'ina rog-sadee abbaa caa fi reeshoo bal'ina rog-sadee daa eeffaa cuftu keessatti saa tokko irra saa lama iskweerii goona jechuudha. A tokko irra A lama wal qixa ta'a 4 seentimeetira irra 5 seentimeetira iskweerii yoo goonu meeqa ta'a? 4 iskweerii 16 ta'a. Seentimeetiraadhaan waan baduuf lakkoofsa qofaa hafaa jechuudha. 4 irra 5 ta'a jechuudha. Iskweerii yoo goonu 16 irra 25 4 iskweerii 16 5 iskweerii 25 yookiin bifa kanaan reeshoo bifa kanaan tuqaa lamaatiin bifa kanaan barreessuun akka danda'amu illee hubachuu qabdanii jechuudha. Asirratti bal'ina rog-sadee abbaa caan 16 seentimeetira iskweeriidha jechuudha. Caan bal'ina barbaadan jedha. Reeshoo barbaanneerraa baarratti caarratti garuu bal'ina rog-sadee abbaa caa barbaadan jedha. A tokko irra A lama bal'ina rog-sadee A tokko irra A lama kun immoo saa tokko irra saa lama iskweerii goona. A tokko bal'ina rog-sadee abbaa caati. Soddomni immoo bal'ina rog-sadee daa eeffaati. 30 iskweerii jechuudha. 4 iskweerii 4 cuftu keessatti 4 irra 5 seentimeetira iskweerii goona jechuudha. Kun immoo A tokko kiriskroosiidhaan yoo baay'isnu 16 irra 25 baay'isu 30 seentimeetira iskweerii ta'a jechuudha. Kun 5 yoo qoodnu 6 5 yoo qoodnu 5 arganna jechuudha. Kanaafuu 6 baay'isu 16 96 irra 5 seentimeetira iskweerii ta'a jechuudha. Bal'ina rog-sadee abbaa caan 96 irra 5 seentimeetira iskweerii ta'a jechuudha. Gilgaala 4 gaaffii sadaffaa kitaaba barataa irratti gilgaala 4 gaaffii sadaffaa waliin ilaalla jechuudha. Gaaffii sadaffaa maal jedha? Rog-sadeewwan lama wal fakkaatoo yoo ta'an fi bal'inni isaanii dura duubaan inni jalqabaa fi inni lammaffaa jechuu isaati 81 seentimeetira iskweerii fi 100 seentimeetira iskweerii yoo ta'an reeshoon rogoota walitti dhufoo isaanii barbaadinu jedha. Kan hariiroo bal'innaa fi roga fayyadamna jechuudha. Furmaata kanaafuu bal'ina fi roga hariiroo bal'ina rogootaa fi rogoota barbaadna jechuudha. Kanaafuu bal'ina roga isa jalqabaa rog-sadee isa jalqabaa bal'ina isaa irra bal'ina rog-sadee isa lammaffaa wal qixa ta'a. Dheerina roga isa tokkoffaa irra dheerina roga isa lammaffaa iskweerii goona jechuudha. Yeroo kana maal arganna? 81 kan nuuf kenname jechuudha. 81 bal'ina rog-sadee isa jalqabaa fi 100 iskweerii seentimeetira iskweerii bal'ina rog-sadee isa lammaffaadha. Kun immoo maal ta'a? Iskweeriin 81 9 iskweerii 110 jechuudha. Iskweerii goona jechuudha. Kun immoo iskweerii ruutii keessatti yeroo bahu jechuudha gara biraati.
Saa tokko wal qixa ta'a saa lama ta'a jechuudha. Yuunitiin isaa ni bada. 9 irra 10 yookiin 9 saa tokko 9 seentimeetiradha. Saa lamallee 10 seentimeetiradha jechuudha. Reeshoon roogni isaanii 9 10 9 irra 10 ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaa maal jedhama? Rog-sadeen maanaa'oo wal fakkaatoo rog-sadee qaasaa ta'a yoo ta'ee fi bal'inni rog-sadee maanaa'oo 30 seentimeetira iskuweerii fi bal'inni rog-sadee qaasaa ta'a 120 seentimeetira iskuweerii fi qaasaan 8 seentimeetira yoo ta'anii maanaa barbaadiin hin jedha. Roga maanaa dheerina roga maanaa barbaadiin hin jedha. Qaasaa inni tartiib isa jalqabaa fi lammaffaadha. Kan nutis gaafatamne tartiiba isa jalqabaa fi lammaffaa maanaa jechuudha. Isaan hariiroo kana sirriitti eeggachuu qaba jechuudha. Furmaata keessatti yeroo kana maal fayyadamna? Hariiroo bal'ina rog-sadeewwanii fi dheerina rog-sadee fayyadamna jechuudha. Rog-sadeen lamaan yoo wal fakkaatoo ta'an. Bal'ina rog-sadee maanaa'oo A1 yoo ta'e, bal'ina rog-sadee qaasaa A2 yoo ta'e, dheerina roga saa tokko irra saa lama iskuweerii wal qixa ta'a. Bal'ina rog-sadee maanaa'oo 30 seentimeetira iskuweerii, bal'ina rog-sadee qaasaa 120 seentimeetira iskuweerii wal qixa ta'a. Maanaa seentimeetira irra 8 seentimeetira cuftuu keessatti goone iskuweerii goona jechuudha. Yeroo kana maanaa seentimeetira iskuweerii wal qixa ta'a 30 baay'isuu 64 seentimeetira iskuweerii ta'a 64 seentimeetira iskuweerii ta'uu qaba. Maaliif 8 baay'isuu 8 seentimeetira iskuweerii waan ta'eef irra 120 seentimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Seentimeetira iskuweeriidhaan waan baduuf 30 baay'isuu 64 120 yoo qoonnu 16 seentimeetira iskuweerii arganna jechuudha. 16 seentimeetira iskuweerii keessatti yeroo galchinu 4 seentimeetira ta'a jechuudha. Dheerina roga maanaa 4 seentimeetira ta'a jechuudha. Gilgaala keessa deebii boqonnaa. Gaaffii shanaffaa ilaalla jechuudha. Gaaffii shanaffaa maal jedha? Rog-sadeewwan armaan gadii irratti hundaa'uun dheerina rogoota armaan gadii barbaadin jedha. Dheerina abbaa fi acaa rog-sadeen nuuf kenname kanadha jechuudha. Kanarra hundoofnee dheerina abbaa fi acaa barbaadna jechuudha. As keessatti furmaata rog-sadee acaa wal fakkaatoo rog-sadee abbaa ta'a jechuudha. Yoo ta'e xiyyi kun maal nu agarsiisa? Rogoonni lamaan kunniin wal tarree ta'uu isaanii nu agarsiisa. Rogoonni lamaan kunniin wal tarree yeroo ta'an immoo qofti isaanii isa keessa wal qixa ta'a jechuudha. As keessatti dheerinni aadaa 8 seentimeetiradha. Dheerina daa'ee immoo 5 seentimeetiradha. Yoo ta'e dheerina AE meeqa ta'a? 8 hir'isuu 5 3 ta'a jechuudha. 3 ta'a jechuudha. AN 3 ta'a jechuudha. Reeshoo roga aadaa irra AE wal qixa ta'a. Reeshoo dheerina roga acaa irra abbaa ta'a jechuudha. Kun immoo 8 irra 3 wal qixa ta'a. Acaan 6 ida'uu 2 ta'a jechuudha. 6 ida'uu 2 ida'uu xaa ida'uu 2 ta'a jechuudha. Kun immoo meeqa ta'a? 8 xaa irra xaa ida'uu 2 ta'a jechuudha. Kiriis kiroosiidhaan yeroo baay'isnu 8 baay'isuu xaa isa kana jechuudha. 8 baay'isuu xaa ida'uu 2 cuftuu keessatti wal qixa ta'a. 3 cuftuu keessatti 8 ida'uu xaa
cuftu ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a? 8 ta'a ida'u 16 wal qixa ta'a 24 ida'u 3 ta'a. Harmoota wal fakkaataa gara tokkotti yoo fidnu 8 ta'a hir'isuu 3 ta'a wal qixa ta'a 24 hir'isuu 16. Meeqa arganna? 8 ta'a 3 ta'a yeroo hir'isnu 5 ta'a arganna wal qixa ta'a 24 irraa 16 yeroo hir'isnu 8 arganna wal qixa ta'a. Kun immoo maal ta'a? Ta'a wal qixa ta'a 8 irra 5 ta'a jechuudha. Ta'an 8 irra 5 ta'ee jechuudha. Kanaafuu rooga A baan ta'a ida'uu 2 waan ta'eef 8 irra 5 ida'uu 2 wal qixa ta'a 18 irra 5 ta'a. Isin immoo Aacaa barbaada salphaadha. Aacaa ofii keessaniif barbaada jechuudha. Gilgala kitaaba barataarraa waan kenname waan ta'eef shaakaluun isinirraa eegama. Viidiyoo har'a asuma irratti xumurreerra. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanutiin hanga wal arginutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa nagaa naaf ta'a.